Iddoon isaa naannoo bara 2016 ture. Waggaa 8 irraa jechuudha. Yeroon isaa wayitaa fincilli diddaa maastar pilaanii dho'ee biyya guutuu walga'ee turetti. Yeroo kanatti qabsoon qeerroo fi qaarree diina qawwee hanga afaanitti hidhate. Dhagaan dura dhaabbachuudhaan firraa buusuuf wayita lolaa turanitti. Hangoonni tokko qawwee isaatiin ni injira jee lafaa ka'ee dubbate. Boru seenaan akka nan gaafanne akka nama tokkotti akka jajjabeessan dhaamsa dhaamuu fi barbaada. Tulaan irraanfatin ammoota waan irraanfachuuti ammaatii fi qabeenya nageetiin barakaseeti jaartii bira jiru bosonaan jiraan kaan adam diimaa dhala bakkaan itti si qunna munaa beekaalee jaafii dhiiran wajjin baallamatan janii. Waniin akka dhaamsaa tokko dhaamuu barbaaduun ummata ijoollee Oromoo ilmaan kana jechuudha. Hamaalummaa waraanaan beeyin, hamaalummaa akka tooftaa loltummaan beeyin, akkanumatti Oromiyaan ni bilisoomsinaa jedhanii abdii ummata Oromoo ala jiru, abdii dhaaba adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf lafaa ka'anii bosona kanatti osoo dhoorkinu osoo ittifnu wal gubbaan qaaranii haa dhumnuyi harkuma duwwaa qullaa kanaan diina taankii fi madaafaan lolu kararratti baanee lubbuu teenya. Seenaan ummata Oromoo kan qabsoorra jiruu fi kan qabsoorra hin jirre kan biyya keessaatii fi kan biyya alaatis seenaan isaan haa gaafattu malee carraa humna oomishaa kaarra qabnu kanaan diinaaf hin jilbiibbannu jedhanii nu harkaa dhangalaanii dirqiidhaan bosonatti galanii jiranii jechuudha. Dubbatees qawween Oromoo diina tolchitee akka ajjeeftu kan itti mul'ise. Maqaan goota kanaa kan haadhaa fi abbaan isaa baasan Adam Ahmad Jaarraa jedhamus garuu maqaan namni kun hedduun ittiin beekan maqaa Adam Diimaa jedhamuun ture. Kanaaf boru seenaan akka nan gaafanne akka nama tokkotti dhaamsa bakka jiranii maatii tanaaf deeggarsa akka godhanii akka jajjabeessan dhaamsa dhaamuu fi barbaada.